maal jechuufi yeroo baay'ee nuti maal goona nama waaqayyoo jechaa namoota baay'ee dogoggorsineerra. Namoota baay'ee karaarraa akka kaachifneerra hundumti keenya jechuudha. Namni waaqayyoo kun eenyudha? ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው? እና yeroo baay'ee maayinni kiristaanumti akka nurkatti salphatu kan godhe keessaa tokko tajaajiltoota bara kana keessa jiran. Isti jaalala keessan isa bara ijoollummaa sana gooftaa kana akkamitti waaqeffachaa turtan? Akkamitti waaqeffachaa turre? Garuma gooftaa kana gaafa dhufu akka carraatee maatirraa warri qabanii dhufnee jiraachuu dandeenya. Kaan keenya immoo gidduutti macaafa keenya dubbifannee yookaan immoo Fayyisaa Yesuus Kiristoos akka ta'e namooti nutti himanii gara gooftaa kanaa gara waaqessuutti kan dhufne jirra ta'e. Jaalalli keenya inni bara ijoollummaa sun amma nu keessa jiraa jedhee gaafachuun barbaada. Badeera taanaan akka sanaa miti taanaan sababii maaliin jaalalli sun keessaa qabbanaa'e. Dur gara gooftaa kanatti gaafa dhufnu waaqa kana akkamittiin waaqeffachaa turre? Imimmaaniin hin turre? Yes, dhugaa. So har'a maaltu nu keessaa funaane jaalala kana? Warra biizinasmaanii wangeela qabatanii warra biizinasmaanii ta'anidha moo? Badiinsaa nutu karaadha kaanee akka deemnu ta'e moo? Anatu dadhabe moo? Warra dadhabotatti deemee hin dadhabe moo? Yookaan eenyu jennee of gaafachuu qabna. Kanaaf hundumti keenya wangeela kana dubbifanneerraa Fayyisaan eenyu akka ta'e barreerraa abaluu bira miti solushiniin harka keenya irra jira. Fayyinni nu bira jira. Fayyinni Iyyasuus Kiristoos bira malee Piroofitaa Abaluu bira miti kan jiru, Faarfataa Abaluu bira miti kan jiru. Hundumti keenya itti gaafatamummaa guddaatu nurra jira. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos maqaa keetiin akkasin goonee maqaa keetiin kanan goonee warra naan jedhaniin maalin jedhee isin hin barre isin hin beekumne eessa isin jechuudha isin hin barre. Who are you jechuudha eenyuti ani isin barree gaafa namni tokko ani si beekaa akkasin jechuu danda'amne isin barree maaluu na yaadachiise taata. Iyyasuus Kiristoosiin yaadachiisuudhaaf wanta ati gootu tokkoyyuu hin jiru. Ani si waaqeffachaan ture. Ani maqaa keetiin lallabaan ture. Ani maqaa keetiin seexana baasaan ture. Aybaadamas. Lemon is perfect. It's perfect. Isa sobuu hin dandeenyu, of sobuu hin dandeenyu, dhugaa sobuu hin dandeenyu, dhugaa haguugamuu hin danda'u. Dhugaa keenya kana, wangeela keenya kana kan haguuge eenyudha? Musliima miti kan haguuge. Ortodoksota miti kan haguuge. Yookaan immoo warra kaatolikii miti kan haguuge macaafa keenya. Wangeelli akka hin dhaga'amne bakka guddaa akka hin geenyeef kan godhe warruma nu keessa jiran wangeela qabatanii warra biizinasii hojjechaa jiran isaanidha. Isaan irratti immoo hundumti keenya dammaquu qabna. Namni kamiyyuu sin kadhadha jedhee gaafa mana kee dhufu nama sana siraataan beekuu qabna jedhee yaada. Rakkinni isaa qarshiidha taanaan ani kadhannaa isaan barbaadu. Qarshii taanaan laachuun hin danda'a taanaan qarshii laadhee fi akka narraa deemuun barbaada.
dhimma qarshiidhaaf dhufe taanaan dhimma qarshii anaa fi haakadhachuudhaaf eenyuun dhuguma ba'aa kana qaba. Askii gara tajaajila kanaatti nuti gaafa waldaa deemnu maa inni taargeettiin keenya gooftaa kana jaallannee deemaa irraa yookaan immoo gooftaa kanarraa gaa'ela barbaanne gooftaa kanarraa mana barbaanne makiinaa barbaanne qabeenyaa barbaanne birrii barbaanne maaliif deemnee waaqeffanna? Inni tajaajilu kuni maaliif tajaajila? Maa inni taargeettiin dhuguma ba'aa qaba. Sigalee dhuguma mul'atitti argamee dhuguma nutti raajaa jira. Dhugaadha kun. Sigaleen kan adda baafachuu qabna baay'ee. Ani namoota nan jaalladha, kiristaana nan jaalladha. Namni addunyaarra gara mana waaqayyootti gaafa dhufu baay'een jaalladha. Kanaaf jechuudha ani eenyuunu gatii tajaajileef bakka appreciate gochuun hin danda'u. Lafumaa kee hin danda'u. Maaliif mishinii nama kanaan beeku? Mishiniin nama kanaa dhuguma ba'aan Kiristoos kun itti baay'ateeti. Dhuguma hoolota kana tiksuudhaaf kan dhufedha. Dhuguma abbaadha namni kun. Dhuguma mucaa Kiristoosidha namni kun. Kun gaaffii koo isa guddaadha baay'ee. As keessatti baay'ee keessan gaa maybe amma kun wal baraa irra mulee beeka duruma kaasee ijoollummaatti kaasee beeka. Muleen ijoollummaatti ka'ee amma irratti kunoo tajaajileera. As keessatti warri tajaajila jennu yoo jiraanne maybe maaliif tajaajilaa jiru? Waaqni kun dhuguma fayyisaa keenyadha. Dhugumaa jireenya keenya maaliif isa hordofaa? Nyaata barbaannee isa hordofaa irraa laata? Injeraa sattaheenyi atti dubbin miliyoona mazmuraadha. የእንጀራ ጩኸቴን ጽኑ ልመናዬን እሱ ነው ይሆን? እሱ ነው የኛ ፍላጎት? የእንጀራ ነው? ረሃባችንን ከተወጣን በኋላ እንዲያው ጌታን ቻው ልንለው የተዘጋጀነን? ለምንድን ነው? ቢርበንም እንከተለዋለን፣ ቢጠማንም እንከተለዋለን፣ ልብስ ብናጣ እንከተለዋለን። ጎፍታ ከነ ማሊፍ ወርደፍና namoota nuti jajjabeessee nama waaqayyo jecha karaa dogoggoraa namooti akka deeman goone arrama irratti dubbachuu barbaanna. Numadha dogoggora kan qabu jalqaba. Namoota kana irra jira. Qibaatichi irra jira. ምን አይነት ቅባት ነው ያለበት? ምንድን ነው? ምን አይነት ቅባት? እና ተጠያቂዎች ነን። አገልጋዮቹ ብቻ አይደሉም ተጠያቂዎች፣ እኛም ተጠያቂዎች ነን። itti gaafatamummaan namicha sana bira qofaamti kan jiru dhugaa waaqayyo. Warri har'a ameen jennee dudduubaan immoo isa amachuu barbaannu nuti jajjabeessee namicha kana karaa dogoggoraarra buuse yoom inni dogoggora? Siluma gaafa dogoggoru lakki kun dogoggoradha jennee maaliif hin deebifnu? Lamtu namaan mallisaa ወንድማችን ነው እና እውነት ጌታ ንስሐ መግባት አለብን። እኔ ጌታን በጣም ነው የምወደው። በጌታ ነው ያልደራደርም። እኔ የምደራደርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ በህይወቴ ውስጥ። እደራደርና ምተወውና ማስቀጥለው ነገር በድርድር ማለት የጌታን ጉዳይ ግን ልደራደር በአንድ ቴብል ላይ ከማንም ጋር ልቀመጥ። ጌታ ለኔ መደራደሪያ የሌለው አምሳያ የሌለው ኩያ የሌለው በማንንም አይምሮ ደግሞ ሊመረመር የማይችል አምላክ እንዳለኝ አይም ሹር yes አቃል አልደራደር መደራደሪያ አይደለም። ይሄ ተዘጋ ፋይል ነው።
بمداني لا فينا كورتي عن إمتى مريض أف تكونج I am reading سيقال لي أنا يتواجهوني بك تواجه آمين 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 باقيتا آمين ስለዚህ እኔ ዛሬ ቁጭ ብዬ ብዙ ነገር ነው ማስበው አንዳንዴ ክርስትናን እያየው አልቅስ ሚለኝ አልቅሽም ገባበት ቀን አለ ባይዘው ቸርች ከና ጎፍታን ከናፍና ይህንን ቢዝነስ ለመስራት ነው መድረኩ ሙሉ ቀን ሙሉ ጊዜ የከፈላ አገልግሎት ሲሆን ወይ ሚስቱን አምቶ ይወርዳል ወይ ጎረቤቶቹን አምቶ ይወርዳል ይሄ ነው ወይ ክርስትናን ከነታናን በጣም ነው የሚያሳዝነው ምክንያቱም አልገባንም አሜን ጀነም ወይ ሰዩ እንሳልፈን ነው አሜን ጀነም ጋፋ ኦላሳ አመቱ ዲንሳ ኦላሳ ከተ ያዳኑ ለለበ ይሰዩ አሜን ጀን አገለገቹ ጋፍ ጀን አሜን ጀን እና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው የሚለው ህዝቤ ዕውቀትን ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የተባለው ለአዛብ አይደለም የተጻፈው ህዝቤ ያለው እኛ ነን ኑዳ ኡመቱ ዋቀዮ ኑዳ መለ ኢሳ አለጅሩ አመን ዋመምነት ኡመታ ኮጀቹ እንደነዋቀ ያ ኡመቱ ዋቀዮ አናዳ ሲዳ ስነት ኡንዱማን ኬኛ ከናፊ ባይ ፉለ ዋቀዮ ትኩፉ ቀምና ጃለልሳ ኑኬሰት እንደገና ደራሩ ቀባባይ luguma ya duwe ratanan jalallu Kristos kun duwe ratanan bak kawqab biqiltun tokko gafa du maybe በዋዘን ያለ ይላል ሊያቆጠቁት ተስፋ አለ ወይ ተስፋ አለ ትንሽም ቢሆን ተስፋ አለ አሜን አብዲን ከኛ ኩኒ ወንጌል ከኛ ክርስቶስ ከነበረ ንሳ መግባት አለብን ሁላችን እውነት ነው ሲገለ ከናፍ እንዱም ትከኛዩ ዋቀ ከና ስሪት ዋቀ ፈቹ ቀምና ኑገሌ ፋርፈና ጋፋርፈን ማልጀቻ ያፋርፈና እንኩን ገቲ በእንዱም ሊባይዘው እኔ እውነት ጌታ ነው ላስላስለው ፈልጋለሁ ለዚህ አልተጠራም ያ ተጨማሪ የሚከተልን ነገር እንጂ በጭራሽ ለዚህ ጉዳይ ጌታም አልሞተም ኑቲ ሶፊ ቶዳፍ ኑቲ አከፎኑ ኑታከ ጆሌ ጎረኑ ከናፍ እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ከናፍ እንደሆነ ከናፍ ገራደኛችን እኛን ከሞት ወደ ህይወት ነው ይጠራል እኔ እንደው ለዛ ነው የተጠራሁት ነው እውነት ነው አኔ ከናፊው ዋማ ከናፊው ስሚታከም ባይፍ ነሽ ኦፋይላሉ ነሞት ጥቁበ ከኛ ቃቡን ከኛ እንደረ ኦፋይላሉ ኢሳንን ሞ ወረ ጎርፈቹ እንደኝ እንጎርፈና ወረ ተጃጅል ኢሳን ያከትፉ ወረ በርባኑ እንደገራ
warra gorsaan deebi'anii waaqa kana siraataan waaqessuu barbaadan immoo akkasuma waan deeggaruun hundumaadhaan deeggaruu qabna. Warra ollaa keenya jalqabuu qabna, manaa jalqabuu qabna, ijoollee keenya keessaa jalqabuu qabna, biyya keenya keessaa jalqabuu qabna. Kanaaf baay'ee naa eebbifama. Mulee, I love you so much. Eebbifame. Thank you. Dhugaa Rabbi baay'ee haasofne, baay'ee dhugaa yaada jabaa nu fidde. Hundumti keenya qalbii jijjiirachuun dirqamadha bakka. Hunduma keenyatu saate waan ta'eef jechuudha. Saatuun keenyas nuyi saatuun keenya jarreen kun akka barbaadan didichaan isaan godheera. Akkuma ammatti sila jettu waan isaan jedhan hundumaa tarsaanee ameen jechaa dhufne. Indaa'u waan isaan jedhan hundumaa sana tarsaanee ameen jechaa dhufuun keenya jireenya keenya baay'ee jireenya gadadoo godhe. Baay'ee namticha tokkotu maal jedha jedhanii yeroo darbe tokko Jimma Abbaa Jifaariin dhaqanii tajaajilaniitu akkas ilaallaanii gamoo maqaa majalaatiin waamamu jira. Akkas ilaallaan jedhu madhan achi ilaallaan jedhu madhan Haji Maaloo Minaamanii intini masaaniitiin jira gaafa eegtu maqaa isaaniitiin jijjira. Innaani tajaajiltichi afaan qabateetu maanni jara keenyaa jedhee maanni jara keenyaa. Kiristaanonni tokko Pheenxeemti tokko as keessaa gamoo tokko hin qabdu waan saayii jedhee innaani jara keessaa namni tokko immoo kolfee ishee tokko kolfeedhaan baay'ee ishee kolfee baay'ee kolfeetu sitti moo waa sitti moo jedhee sheekichatu jedha natti maa jedhee namichi nan keenya innaani bara nuyi itti nam'inee lafa fudhannee mana jaalachaa turree dadammaqaa turree Pheenxeen mana cufatteetu manni keenya waaqarra nuyi isa lafarraan barbaannu jettee walitti lallabaa turtee jedhanii deebisan. Sinii galee na ani nan kolfee nan du'e gaafa isaan kana haasa'an. Gaafa nu itti nam'inee mana fudhannu isaan akkas ta'a ture mana cufatanii manni keenya waaqarra manni asirraa nu barbaachisu jedhanii walitti lallabu turanii nuun jedhanii. Ani baay'ee natamacheeras baay'ee. Baay'ee way maanni amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee miidiyaa adda addaa irratti waan tokko gaafa gadhiifamu ilaaltetti tanaan raajooti warra jedhaman gaafa wanta nama kolfisiisu jechaan koomedii fakkaata tokko gubaa'ee keessaa ka'ee egaa itti raajamuufidha. Dogoggora isaan lamaan isaanii godhan kominikeeshinii lamaan isaanii godhan suni bakka maznaanyaa ta'e waldaan bakka kolfitee galtu bakka fayyitee galtu otoo hin taane bakka kolfitee galtu bakka akka barbaadde itti bohaartee magalta bakka diraamaa ilaaltee galta. Istaayilii utaaluu faarfannaa isa ilaaltee galta. Dimlaayitii ilaaltee galta. This is not Christianity, by the way. Kun kiristaanummaa miti. Decorationin kiristaanummaa miti. Utaaluun kiristaanummaa miti. Kiristaanummaan jiraachuudha. Yes. Na kolfanii galuu miti. By the way, kolfanii. Kolfuun rakkoo hin qabu. Wanta dhugaa guddaa isaaf taate 90% የመዳናቸውን ከወሰዱ 10% ቢልቁ ምንም ችግር የለውም። ትክክል። ምንም ችግር የለም። እኔ ነው ፊቱን እንደዚህ ድንኳን ጥሎ ቸርች ገብቶ ድንኳን ጥሎ መሄድ አለበት ብዬ አላምንም። ድንኳኑ ሊነሳለት ይገባል። ሲገባ በዚያ ምናምን
kiristaanummaa isa wayyaa ciccitaa uffatanii deeman itoo hin taane kiristaanni hojjechuu qaba amma jetteetti. Kiristaanni abbaa fooqii ta'uu qaba. Kiristaanni abbaa makiinaa ta'uu qaba. Kiristaanni abbaa qabeenyaa ta'uu qaba. Garuu this is not mission keenya. Mission keenya gaafa tajaajilaan qabannee kan itti qabeenyaa horannu tajaajila. Nu qonxatees kan tajaajilu hin jedhu. Waaqayyoos fedha keenya yoo fedhan qabaanneedha akka tajaajilu kan nu gargaaru. Tokko tajaajiluudhaaf isteejii argatee waan jedhu wallaalee bu'uu danda'a. Maal jechuu akka achi ba'e iyyuu hin beeku garuu na keessaa danfaayeera jechuu danda'a. Maaltu akka danfaa hedduun. Wanti danfu waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Akkasumatti hin baay'ifneef anyways tajaajiltoota keenya haa ilaallu nutis of haa ilaallu. Thank you. Barreeffama tokkoon dubbisee ture sila. Barreeffaman dubbisee nama ta'etu barreessee ture. Warruma dhugicha beekuyyuu dhugicha harkaa gataa kan jiru tajaajiltoota jedha barreeffamichi. Obboleettiin tokko akkasitti barreessite. Tajaajiltoota yoo jenne tajaajiltoonni ayyaana kanaaf ammallee miidhamaa dhufanii ammallee miidhamaa harka laalla jechaa kan jiran. Kanaaf obboleettiin koo tokko muslimaatti sababuma raajota isin jettan kanaaf fedhanii gara waaqeffataatti deebi'ee jettee barreessiti sila obboleettiin keenya tokko. Egaani tokko tajaajiltoota gaafa jennu hundumaa walitti hin cafaqu wantichi. Isinii galeera sababiin isaa tajaajiltoota yoo jenne moraaliin jala sanaa immoo edallee haasaa turre tamee faanisi yaada kennaa turan ijoolleen as jalatti. Hundumaa yoo walitti cafaqne warri sun immoo nu jalaa rukutamu sababiin isaa beela'aa jiru stiil amma ammaatti illee nan beekaa. Nama baay'ee gatii baasaa dhufe har'allee gatii baasaa jiru nan beeka dhugaa. Asuma natti dhiyoodhaallee. Nama ijoolleen kun asirra laayivii koo kanaan duraarra ijoolleen turan hundi isaanii namni isaan beekanii jiru. Kan isaan fakkaatan immoo baay'eetu jiru. Namoota beekutu dhandhee barbaanneeti yooma akkas harka nu qaban illee waaqayyo kan ittiin nu gargaaru jiru dhugaa. Garuu kan hin mul'anne as baanii sobuu kan hin dandeenye, as baanii dubbatatanii mana kiraayii kaffalachuu kan hin dandeenye, as baanii dubbatatanii qoonqoo isaaniitiif waan ta'u, ijoollee isaaniif waan ta'u saamuu kan hin dandeenye jiru tajaajiltoonni. Tajaajiltoonni wangeelaa jiru. Waaqayyo bagalatu jiraachuun isaanii achi ta'anii dhokatanii kadhachuun isaanii nullee akkuma kanatti teenya haasa'uun keenyallee bu'aa kadhannaa isaan dhokatanii kadhachaa jiraniiti ta'uu danda'a. Kanaaf jiru tajaajiltoonni namoonni waaqayyo waan ta'eef ishee kana hin sirreeffannan jedha. Lammaffaa irratti immoo akkuma kaleessa dubbanne raajota gaafa jennu qoraa fudhadhaa isuma jedhame sanatti walii galaa jirrarraan kan hafe raajonni hin jiran yoo jennes ammas xinnoosee warri dhukatanii jiran immoo jiru waan ta'eef hin dhufu isaan kana waaqayyo manatti hin galchaa jedheera. Karaa koo manatti galchaa, karaa kee manatti galchaa. Akka isaan qalbii jijjiirratan godhaa. Achi booddee mata dureen keenya gara faarfattootaatti illee dhufnaa. Dogoggora gurguddaa ofii keenyaas qabnaa. Dogoggora sana immoo akkamitti sirreessuu dadhabne inni jedhus nuuf gaaffiidha. Maaliif warra amma jennu kanaa wajjin walitti hidhatanii warra amma jennu kanaa wajjin ijoolleen keenya walitti hidhatanii tokkummaa faarfattootaatiif illee qabamuu kan didan hedduu isaaniitu jiru. Isinii galeera. Tokkummaa faarfattootaa waaqayyo nu gargaaree ijaarame kunillee baay'ee humna guddaadhaan hojii gurguddaa ijaaramaa eegas illee jijjiirama baay'ee argina ofii keenya tokko innee reefu waaqayyo nu gargaaree warri kaan qalbii jijjiirannee qalbiin jijjiirratame gara waaqayyo tokko innee deebine. Warri amma jennu kun garuu kana keessaa isin qaban.
kana keessaa sin qabani wal qabatanii jiru nummoo wal qaban akka isaa wal qabatanii nummoo wal qabannaa waaqayyo moo dhugaa bira jira waan ta'eef dhugaan immoo himmoo yeroo hundumaa kanaaf dhaloota harkaa baafannaa waan jedhamudha kanaaf tajaajiltoota ishee jedhamtu walitti hin cuunfinu waaqayyo guddaadha yeetnaayiti neetworkii baasee fakkaatti abdiin as keessa galiina dhokate moo neetworkii isaanii qaaraa si'a baay'ee ergeeraa fi abdiin asirra jirta yoo ta'e sagaleena dhageessisi asirra ol hin baane yoo ta'e immoo naaf barreessi sanyii wallaggaa yaada yoo qabaatte amma gaa ijoollee shamarraniif iddoo laannee faarfataa Abbabaa Guutaa yaadatta hatta